السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا عرّلي سجنتاتك إسني قبل نيرفني كرولوس أورهان كتان لكوف سيوكان كتا أفرفان كيستي إمال تطور أفديما بيسس نيسا هنجمت تجدين إيفمني كتان تيانو هنجرومو نجرا فاطمة في فيلافيوس ريجوتن قائلة تورن دو يوكا والفودن دو درسون المكراسي تي أورهان بيولين نما كما يوكان تكوني تو سينا واي كنا مالجدا كنا متدريون كنيا كان هراي متو جرو فيديو كان أوسو هنجل كمن دورتي ورون channel أوروريكر دبكي دافارو تاتن channel خني سبسكرايب لايك شير قولودان فيديو كنيا أكا نمون دبرجيو أكا قوتن أسمان أبدي سين راقمنا وروني سبسكرايب قولي سبسكرايب قوتني ملتو نوتيفيكيشن وكان بالبلا مقا يروخانا تويتاني أكا بالبلا خانا أولي رخاتن أسمان سنقافنا إيجا فيلم جوجا الراقي ستي عثمان بي أكمل كوبستي أكمل إني فجتي قستي قوتون تكوتي إيرا على الدين بي في أورهان بيلين تكوتا أني جرو كان خيستي بكا إسان تتكلم أو من كان خيستي نمنا أجايبه نيلفرهاتوني في جونجان أكمل والجيب تراني إسان اللي ورولت أرارمين أركي أكسم على الدين في أورهان اللي نكسمتي ولت أرارمني كونيس ديني أما لله تقول لقولو هندن دوية شنو تيموليسا كون اللي بيكمارا أكسم عثمان بي قرصة تكوتو على الدين في أورهان بي أكا كنولي بيكمارا هيجورا كونيس وانو ما jechuudha gorsa yoo xannuu fi baatee walitti laaqamisaa dhufu waan ta'eef kanarratti jechuudha isaan madaalee jireenneeti yaanna eegaa kanarratti Usmaan Bey akka isaan madaalee gorsa tokko xannuuf abdii irraa qabna akkasumas siyaasa kana gara fuulduratti akka tarkaanfachiisu jechuun guyyoota itti aanan keessatti yookaan filimoota ganaa dhufan keessatti qabsoo caalaa yookaan deemanii loluu caalaa siyaasaan akka loluu ta'an ni argina jechuun akka xiinxala keenyatti siyaasaatu itti fufa yenneeti yaanna akkasumas garuu gama biraatiin ammallee erga beesisni gadi hin dhiifamne yookaan beesisni kutaa afraffaadhaa gadi lakkifamne daawwattoonni tokko kutaan itti aanu akka waan hin dhufnetti tilmaamutti jiru kutaa itti aanu ni dhufamoo hin dhufu mee kana gara boodatti yookaan viidiyoo kana gara dhumarratti isinitti himna turtiin keessan nufaana haa ta'u isiniin jenna garuu dura Faaximaa fi Filaaviyoos wal arguu akka qaban isinitti haa himnu filima kutaa sadaffaa kana keessatti akkuma gartan Filaaviyoos Faaximaa naatiitu booji'a je'ee achi deemeeti ture eegaa yeroo dhaqutti achitti sababa Orhaaniin fashallee yookaan harkaa fashalamte garuu yeroo sanitti illee akka nama islaamatti si hojii wal baree ture ammoo isii yommuu booji'amtu ati adeemsa keessa haalaataan isaanii erga boodallee deebi'ee waliin dubbatanii turan akka xiinxala keenyatti jarri kun lamaan dhiiroo wal fuudhuu ni danda'anii waan ja'amuutiitu jira eegaa kutaas deemu keessatti Filaaviyoosii fi Faaximaan wal ni arganii Filaaviyoos ta'uu isaallee osoo hin beekin ta'us kanaamanna muslima itti fakkaatee isii hojii wal baree ture ammallee kuma muslimatti beeti garuu waa'ee Filaaviyoos yoo dubbanne Faaximaan yaada isaa keessa seenuu waan jalqabdee fakkaataa yookaan isii yaadu waan jalqabee fakkaata maaliif jenna yeroo lammaffaallee wal arginamnaa min filima keessatti jechuu ture Faaximaa hatun seenaa ishee ni beektu namni ishee jaallatee du'ee jira namoota lama immoo namoota hanqa tokko du'ee ture Usmaan keessatti gartanii jirtu kana duras namoonni hedduun isaanii du'anillee argineerra maalumaafuu Filaaviyoos Faaximaa jaallachuu waan jalqabee nutti fakkaata ammaaf garuu sammuu isaa keessaas diinummaan ni jira sababni isaa Usmaan Bey abbaa isaa waan ajjeesee yookaan akka ajjeesetti jedheeti waan yaaduuf kanaaf diinummaan ni jira fakkaata garuu Filaaviyoos Faaximaa jaallachuu osoo jalqabuu yeroo itti ibsuu danda'u ni dhufa jenneeti yaanna garuu akkuma beektan seenaan isaanii kun bakka kanatti walxaxaa dhufeeti jira abbaa isaa gaafa booraan booji'amee ture san abbaa isaa akka waan ajjeesetti fudhatanii ture gaafa abbaa kiyya ajjeesanaatiif lola san keessa biree hirtaminaa minjeeni gaafatee ture eegaa kun wanti inni garsiisuu seenaa kanaasitti walxaxuu barbaadanii namoonni baay'een akkaataa jedhaniitti haasonitti abbaa isaa akka lola san keessatti hin du'in dubbata akkuma booraan je'esanitti jechuudha abbaan isaa achi keessatti hin duune jechuun achi keessa walxaxa tokko fidaati jiru kanaaf isaan kun lamaan Filaaviyoos illeen booda dhugaa jirtu baree Faaximaa jaallachuu jalqaba inneeti yaanna ammaaf erga ishee sammuu isaa keessa dhudhufuu eegaltee yookaan ishee jaallachuu akka jalqabee ifaadha gama biraatiin Faaximaan Filaaviyoos eenyu akka ta'ee fi namni ishee wal barteen eenyu akka ta'e illee hin beektu kanaaf ammaaf kana gama tokkoon qofa haadhiifnu yookaan gama tokkotti haadhiifnu waliin kan laallu ta'a yaadannoo biraa irratti immoo ilmi karaasii gosa kaayii bira ga'ee yeroo ammaa isaan mormaa jira yookaan isaaniin mormaa jira akka gosti kaayii itti dhufaa jirtu dubbatanii jiru filima keessatti karaa afuriin ni lollaa yoo golama kana masaraa fuuldura kaasuu baattan karaa afuriin isinitti duullee akkasitti isiniin jifannaa jedhanii turanii akeekachiisanii jiru kanaafuu ilmi karaasii akka waan gosa kaayii fuuldura jiru yookaan fuulduratti lolaanii jiruuti fakkaata garuu ilaalcha seenaati yoo dubbanne karaasiin Usmaan Bey irratti akkas godhee hin turre ilmaan karaasii beeyim keessaa tokko duraanuu Usmaan Bey fi Orhaan Bey waliin ture jechuudha
jechuudha. Akkasumas nama gara gosotti dhufe kana yoo ilaalle Orhan Bey jechuunis ilma Karaasii deeggaruu ni jalqabe jenneeti yaanna. Ammaaf odeeffannoo dabarsaa jira. Garuu Orhan Bey deeggaruu jalqabuun isaa waan nutti mul'atudha yookaan akka xiinxala keenyatti ni ilaalla. Akkasuma seenaa keessatti illee hiriyyaa Orhan Bey ta'uun isaa nutti agarsiifama. Garuu akkaataan inni duraan Orhan Bey waliin ture seenaa keessatti hin agarsiifamne jechuudha. Maalumaafuu walakkaa seenaa agarsiifamaa jira jenneeti yaanna. Walakkaa diraamaa immoo agarsiifamaa jira. Walakkaan tokko seenaadha, walakkaan tokko diraamaa yookaan asoosama barreeffameedha jenneeti kan yaannu ta'a. Seenaa walakkaa illee yoo agarsiisan wanti hamaan hin jiru. Dhuma irratti immoo kutaa itti aanu Kurulus Orhan yeroon akka dhufu isinitti haa himnu yookaan hin hafu ni dhufaa jechuudha. Beesni xiqqoo harkifateera garuu kutaa itti aanu yeroon kan dhufu yoo ta'u beesni guyyoota muraasa booda kan gallakkifamu ta'a yookaan tarii guyyaa tokkoo fi lama booda illee ni dhufeenneeti yaanna. Beesisni hafuunsaa hungaa jechuun filimni ganaa dhufu yookaan torbee dhufu hin jiru ni fakkaata jechuudha. Garuu ammoo beesisni numa harkifate malee ni dhufeenneeti yaannaa jechuudha. Kanaaf filimoonni keenya kan oofaa jirru warroonni afaan Oromootiin daawwachaa jirtan akka isinitti tolaa jiru abdii qabna. Kanaaf haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti namoonni yaada qabdan koomentii irra nuu kaayaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.